يرون أبرز إيمو إيران هذا فاتي أكم نجانا نجد كما ميديا رخنا دقيه بر والله أنا فاتي بكوس نجارة دا اتقوس نجارة دا ودون أرجعون بيجنا عما شين خيرو جبتنا خيرو سنت كسافن تاتو من شيء تندك آنيا تنقول في وانسين بربادين قول في كل بيجرا جبتنا دا في فكاون نينجا هو شيء رفت في برا رفا يو من بيرسين نواوي كده سينا namni gaafa duraati garuu laakota isaan akka sun barkaayiroo dhufee kayoo sonan dubbisin deebi maal jechuudha hin sodaate ما والله wallah akkas jechaa dhagaye والله أنا فاتي يدرو سنجرا ده أنا فاتي كت خباتي ركض والله اللي بيراو ده بودو بونا نتلعبا ونيجا جبات نيجان بوتاي wallah akka hojjettu ni beeka ibsaayyee wallahi maaliif jennaan namni biyya ormaatu ture irraan kaayatu akka nama biyyaati يا كنا رجعتين garuu dhiirti tuni gaafa dubartii fuutee jette akkuma tokko tokko gobbuuti Kalau kushiina keessa dhaabbatee fuuliidhaaf shaayiidha yaa oolullee gaafa dubartii fuudhee jedhee hin duquqaaye. والله وان شمران كان يقول نقول إجمون بجنمات وفين أربع والله لازم برا نموت نام مراسة أمر هركي يقول نكتة هركة درالا Ana ma diyaasbooraadhaan biyya galee fardaan heeruma miskiinticha biyyaatti itti kagara barbaade jajachuu danda'u. Kamiidiyaa kanarra maal akka ta'u nan beekne. Wallaan ajajama habiibi fayyaa qabdaati. خاصة تركي كابوسوي أصل كي تركي كابوسل كي تاني كاب Yoo ulfinna dideetiin jedhe maal goota bilaak liistii mayyana galchitee ilaalta torbee tokkoof deemee ufaa laalu. يا رفاتي نمني رافو جرا سالة بريدي برات كيس نقول ما رفاتي كيس ندونغ دون كيس الريبة نجان الرفوة أنا بتكلم بو أنا تشوف كده بانسين الريبة نجان الرفوة ندونغ دون Maal jedhe? Caaltuu ibsaan maal jedhe? ما يتبسي نونغ دون من سيار كذا قال ترى كيف بس تكانا نونغ دون بس Haati bakki waan. Eessa wayi? Eessa ما لقى خبلون جتون إيش سنون قتين جيران ba? دابا خيرانا دونغ هذه لا لا هذه ده بانك بمان سنون قتين تمن درا سنرا دي فردو An ka jedhu koy abbaan kan kee dubartii meeqa qaba? أبان خيمو أبان خيمو دورتي بوليان بانا بيته Diraamaa hiree ilaaltee jirtaa caaltuu. إيه Mucaa haadha didaatiif haadha shubaa gidduu fiigu tokko hin argine. درا كم يجامبا جو دراما كم يجامبا دراما هيري خجو والله لا Ka gizee haati shubaa killee 22 bitte haati didaa illee killee 15 ajajatteeti ergattu. Fiiga jidduu jaraati guyyaa takka baheen beeku mucaan sun likki fa ibsaati. هذا هذا تموين عندي كذا كوكا ولا Ibsaan waggaa kudhan killee waggaa argite akkanuma jira. والله دلوا بيتين جرا تيك توك لو كتر مرة يجمع Garuu maali beektaa ibsaan an wanna jedhu sammuun isaa baay'ee smaarti. نمونتي دينارو ميزانين Hin aarullee ammallee wanno hin jiraa miti nama yaadu wanna jedha bakka fokas godha jireenya irratti waan jedhu akka ilaaletti. Uummati mana xiqqoo doosii ka'e itti heeruma akkanatti yoo itti heeruma hin gudeeddenaan jedhanii ajandaa na godhatanii rakkadhe. Mubaarakiif asiliin ajandaa na godhattee fooloo na guddifatti. Wallaahi miidiyaan kun مالف ليبيا ده يتين ما دين دون ليبيا رام ني هفتا وان تك maaliif ibsaa kan osoo heerume wallaahi oromoon hundi ji'a tokkoof ajandaa na godhatti ji'a tokkoof narrumaa inuman buutu. ليبيا Maa waan gabaa ta'e. والفونو مال فدر Oromoo bar fuudha jechuun irra hiika jechuun filatti bar. يا مالك حسن قروا قبل نسوا Ebelu walii kee hoo jedhan bis. دورة خوالي خبر رقم ده والله Dura baqataa bichaa laala warra biyya arabaa kana bichaa laala amma diyaaspooraan illee tiraa ofii lafa gaddaabee bar yaasu lika kun jedha gastii keessa taa'e. هذا ما نتدين تونا نرجع رابط رابط ننتقني
تقول جبت هذا والله درا يولي بي أربعة بيشتو أجندة ونيرامي دي أما دياسبورا عن الله بسم الله يا ستو جارسا جارتي كيسة ولي تكن أنا نو ما جارسا جارتي ولي تبك جارسا جارتي إنغا فوالله دسو جدو سينو بات Waan ka walii kukum ma online irratti walii qabu. Maaliif? يا جالتو تيا مال تاتا يو فولون كم نشان أقدم caaltu maaliif seerra Carraa achirraan carraamee gaa argate. qoy caaltu نو ترافو يوم تي فولون كم نشان يول سالفانا caaltu biran qaqqabu jira caaltu sana biran qaqqabu jira bakka nan baaba caaltuun kaayiroo dhuftee jedhanii lolan maali kaayiroo dhufuu tanaaf uummata كما kanaaf دبها قال لغا استابتاب قدا maal balleessite Kaayiroo dhufuun kiyya waan balleessisaan moo beeka gaa warra naan rafusan. dhugaan maal balleessite kaayiroo dhufuu sanis keessa Mammee. Ani beeku. jaarsa keetiin mareettee dhufne moo jaarsam wanni qolquban qabda moo maal Osoo mashiin Waan itti mari'adhis itti mari'achuu baadhus sooshaal miidiyaa warra maadhiidha jiru kana isaan ni galcha. hin galtu Isaantu jaarsa kiyya moo jaarsa tokkoon qaba moo waan hundoon jaarsa kiyya. إلا ما ما ورد بيا برارة تاوكوني والنسان قدام بيكو كمان gaafa قدام sana sumaa jalaa callisee qabbaneesse malee ooyifatu نو إبسا لا لا أما ورد بيا ألا بيا برورة تاوكوني والنسان قدام بيكو كمان قدام بيكو كماني كيساتو بكي أما فاميلين جارسا جارتين إتين أدام بهو والنجتشو غيمان إسمونسر جارسا جارتي دا غافا جتي كما ددامي شان غافتن هذا شاني تفبا يو هذا شاني سنة سندر وقاتنا يو رجيس رجيته إسمونسر ساني كركار سامي كقولاني دولار كما ددامي شان أرجيته okay yoo ilmoo takkaa fi isaan lamaanuu taate kuma diddama gadi hin gaafatu sponsor. Namni kun kiraa manaatu waan kanfalatu hin qabu doolaara kuma diddama isaa fuudha. Garuu yoo doolaara kuma 8 qabaatanii innis dalagee isiinis dalagdee yookaan isaa yookaan isiidha. Daaraa biyya kanaa keessaa kan yoo dhibamanii kenniin takkittiin palastamaamuni takkittii bitachuu hin dandeenye kana asirra bayanii qarqaarsa gaafatan kana yookaan kufanii achitti hafan nama meeqatu barkaadhaati ilaalle kaansariidhaan qabamee maaliin qabamee kan nama gadi ta'ee jiraataa hedduutu jira barra siree irratti jiru mana inni kilaasii inni jiru keessa olla seenuun namatti qonna hin jenne hedduutu jira jiru kana keessatti argite yaalachuu dadhabuuf jecha namni kun yoo jaarsi jaartii dhiisee biraa deeme jaartiin jaarsa dhiiftee yoo biraa deemte isaan lamaa yoo wal amanan warruma miidiyaa kan irraa bukeessuuf asii achi ofii maaltu gahe tokko san lammaffaa jaartiin jaarsa himattu jaarsi jaartii himatu ati eega amantee abbaa manaa kan kee walii galtee karaa tokko qajeelchite maal godhu qilleensa of seensina tani bara amane mi amma ibsa amane Ameerikaa deemuu hedaanaan jedhe okay amane Amma sanii miti bar akka jechuu turani. Gabbaatee ishiin nutti haa himtu yookaan sagalee isaa nu haa dhageessisu. Walumaa galatti uummanni jireenya ofii dhiisee jireenya nama tokkoo jiraata. Kanumaa Ani ammaaliifin isaan dhageessa yookaan immoo maal naa godhan jechuun na fayyada wanti sun wanna takka wanni inni na fayyadu hin jiru. Namni tokko kan waliin haasa'us hin jiru hundi gamaa gamanaa waca yaada adda addaa kun yaada addaa. maqaa isaaniitiin akkaawuntii banatanii daldalu wallahi anamma akka mee ajandammaan tokko nama tokkoon gadaa uumamu akkaawuntii 5 banama maqaa isaaniitiin. Wallahi dhugaasiif. Saniin ala naa yaadaniitis miti. Abbaa manaa kiyya saniifis yaadaniifis miti. Waan nam takka yaadanii miti. Yoo si yaadan bar isaafsi bakka takkatti walii si yaaduu hin danda'ani bar caaliyyee yoo si yaadani fakkeenyaaf abbaa manaa kan kee kana namni hin beekne jira hin jiru bar abbaa manaa kan kee kana namni hin beekne jiru namni guyyaa takkitti mana hidhaa sanirraa akka gallakkifamu suuraa isaa maxxansee sagalee ta'eef jira hin jiru bar namni guyyaa takka sirii caaltu jedhee sagalee hin taane namni guyyaa takka abbaa man eega yaadan abbaa manaa isisanii sagalee ta'anii akka inni mana hidhaa sanirraa bahu sagalee hin taane caaltuun daaraa biyyaa san keessaa baateedhaafi biyya vaasiliiniin hidhii dibatan takkitti hidha birri 90 biyya sanii baateedhaafi achi keessatti ettee injiree hooqachuu dhabdee biyya san keessaa baatee bakka takka sitteefi. Absaan maanan barbaade dillamma kan wacee biyyuu ture sun eessa kuttee jaanii maanan barbaadin eega dila kana bakka naa qabaatan. hasilummaa Dhugatanii singanaa boosatee eessa badii hasilummaa fi waanyummaa guddoo uummanni kennu. Faiza akkas kan dhaabanii bar Faiza akkas godhanii bar wallahi Faiza maqaa fasiin farmaasii abbaa giddii wanneeta akkas godhan Faiza galte miidiyaa irraa dhiiftee fi jireenya mataa ishii jiraataarti jechuudha amma Faizaan.
فايزان ايش سرتسي دبي يرتي فايزان Dubaay jirti. دبي خجر زمال من جرا دم ترى دو تك ومتي ما دبي ترجعونو يو فارماسي أبا جدي كيسة ايغا أوكي ولا تو Abbaan giddi faarmaasii aadaa Dubaay qaba moo Jimmaa qabaa? جيما بس الدنيا برا خسر تاتس الربا كاتريف Wallaahi dhagaa Dubaay. Hawaan kan hin mordofu baran waa'ee irra waa'ee namaa jireenya namaa kana keessa hin beeku. jireenya jaarsa jaartii keessa galmoo soobaatani bas isaantu wal beeka jaartii Sanii miidhaa isaan namni ka fedhetti haa galu yoo carraa hulee argatan. Amma osoo gaaf sanan jalaa dubbachuu jaani deebii kannee fi lakki dhugaan jirtu tana jee taa'ee isaan duratti boo'e gana dhiiga boocha naan jaan malee aayizo shinaan hin maa jaani. ganaa dhiiga boottaa bifti xiyyeema san bitanii yuutuubii si geessanii fayyaa qabdaatin Geessan taa'ee kunuun haasaa faayanii imimmaan kana sirra faayanii kooltuu amaaniin bootte kaayiroo dhattee jedhanii Kaliifoo dheengadda aarii fi intala ispoonseera soqee amma suuraan intalaatii fi suuraa isaa ol bira kaanii jaalallee fi eenyu godhanitti hin maxxansan. Wallaa Oromoon waa hedduu dalagdaa. amma mucaan san misteeka xiqqaa tokko jecha isaa bakka inni seene hundi seene dhaggeeffata. Beekadhu maal irraa eegan beektaa dogoggora Khaliifoo jala dogoggora xiqqaa barbaadan. Baari suuraa isaatii fi kan intala tana walitti bira fidanii akkuma jaarsaa jaartii kana waliin maxxansanii akka waan jalli wal jaalatte du'uma walii ilaali mee jaarsuma jaartii mee caaltuuti ilaali jaartii jaarsa miidiyaa kanarra baatee arrabsitu argitee rabbiin haala irraa fuudhe malee ijoolleen mana malee gadda waliin kan sun وريه سفر كده wallaahi billaahi فادي تكلا لا داتي وجي سفر دا وريه تسنن ما تنسى سودان دين kabajaa isaa walii mataniin san argitee wallaahi isaantu garaana nyaate bar wallaahi takka isatti hin buune takka isitti hin buune jechuudha agas jaalala walii qabdi abbaa manaa jechuun bar maal taatan paantiidha bar haadha manaa jechuun akkasuma butaantii gara jalaati namni kun akkamitti yaadata Baatu jirti beerra. هذا فاتي ussati waanuma jaallata dubartii keessa taa'ee waa dhageeffachuu ودو بودو Cobbaanan isaan dalagu bar كانوا جوجيس تاني بر akkasii wallaahi rabbi alaafisu caaltuuti ati jireennatti kan deddaffaa duwaan biyyaa baatee hin dhagahin Daga osoo wallaahi silaan carraa kanneefi. garuu mana hidhaa suutii fi Itoophiyaan takkumaa bara caaltuun egaa baates baa'oo biyya galtes namni kuma qabu ni jira asii hidhaa jirtus wallaahi ibsaan 2005 biyya bahee 2015 biyya deebe waggaa 10 biyyarraa ture ji'a takkitti taa'uun dadhabe bar ji'a takkitti wallaahi reedii Waggaan barbaatii shan hin taa'e Itoophiyaa keessa ji'a shan hin taa'e. Egan galee baatii shan fidee ji'a takka taa'uu dadhabe lala reedii ganama galgala nyaataa dhugaatii dhoggee nyaataa dhugaatii haya qarshii dhabdee bar qarshii dhabaaf osoo hin taane haala biyyaa ilaaltee wallaahi garaas nyaata haala biyyaa ilaaltee qarshii dhabaafi miti bar hin dhabdu waan lubbuu tanteetti hin jiraattu akka birlee Hundi ati qabaattee nyaachuu hin dandeessu. Messi hambashaa nyaattu kana teetteetiin si kitifoo nyaattu kana qarshii qabdaafi hiyyeessi ijoolleen xixiqqoon wallaahi waggaa jahaatun hambashaa naa biteedha akkanatti luka duwwaa lafarra deemaa kadha dhagaa luka isii rodhoose kana sitti dhufti maal goota shime eessan gasita Dhugaashiiti wallaahi dhuga baanti. Wallaahi. caalaa maaliif akkatti nama fokkifti biyyi keenya sun maaliif akkatti nama fokkifti bifatama nama fokkifti biyyi keenya fokkiftii Habibi ifa Itoophiyaa keessatti ilaali ampuuliin 30 gubbaa kanarraa gadi faa beeki takkitti ampuulii biyya kanaan geessu amma mee suuraa Itoophiyaan nama haadha faatee suuraa tiita biyyaa ilaalimee amma anamma gaafan gaafsan bilbilan qabdu dhiisire. eenyuun waan bilbila kuma lamaame kaameramaan isiitu nama gurraachessa bar Itoophiyaa ani reediin suuraa kai ergi ka airportii keessatti nasiin baate suuraa kai wanna gori yennaani laal suuraa namichi naqaase osoo argite gajjadhee ulaalee dileetii godhee ka'ee lammaffaa ukaase sadak suuraa arfaffaa irratti haayi Animmoo footoon akka Itoophiyaatti ka'ee biyya Arabatti hin kaane takka. suuraa bargaafa airportii keessaa ijoolleen sisimatti warri kaayiroo kunillee uummanni rabbi jallise kaameramaan nama jala fiiganii silaayyuu guyyaa dhal yaa ibsa irra kaatee dhaabbata akkam Ibsaan guddaadha. Ibsaadha. Waggaa kudha ittillee akkanuma argita ibsa.
jalaa gori ka jalaa gor wallahi maashaallah ni bareeddi ibsaayyee. Eessa dhoksaara eessa gora intala cinaa. Jalaa gori gori. Maal kata ko maltansi? Ibsaa jalaa gor. Jalaa gore. Waan fiigisu waan fiig. Hawwiin no zaarin kaasee intala. Fuula no seege. Habiibin argitu akka itti rakkatee dhaabbatu hin beeksisa. Biyyumatti beeksisa akka ishee onna ta'e. Kunoo ka irra ciise rabbeedhe ajjeese warri Itoophiyaa tokko yaa caaltuuti yaa miisenjee feesbuukii keessa dhattee bakka viidiyoo tokkoon gisee akkana ol wanna goote warri Itoophiyaa sunniin eessaa yaa warri akkasii sun. Wallahi mee suurumatti jita biyyaa kana ilaalame. Maal akkata nama gurraachufti biyyi teenya sun. Onnee agarsiisaa ta'e jechuun baga biyyaa baate boqosa biyya wallah waa hedduu sanatti alti akkam. Onnee. Wallahi. Wallahi biyya kana waan azaaba keessaa waan fakkaatu manni asli illee garree dura. Laa samii biqiltaan baga biyyaa bahe wallahi. Kongo uffatteeti. Suuraa biyyaa fidime. En. Hamzii tanan baan. Hamzii. Ibsaa qoy. Walla ana walla suuraa biyyatti fe'an. Akkamsa. Amammaa barannee bara. Barannee bara. Mirkaanee itti hirkatee bar mirkaanee itti hirkatee. Amma barannee bara. Kanan godheetu. Ilmunaatiin. Anuyyuu amman baradhe tana kun akkana godhan tana duran beeku. Tanas. Barannee bara. Haa gala ta'u. Tanas. Waa hedduu barree bara. Akkana. Amma akkana onneen akkana. Caaltu suuraa biyyaa gudeetta. Rabbii sun